Aha, seenan jira yeda. Dhiiras shamaras ilaalata waa'ee dhimmi kun jechuudha. Warri daabboo gurraatti argin daabboo tolbee daabboo gurraatti daabboo diimaa sam kam keessa gabbaate mee nutti mime. Daabboo diimaa isa kam keessa gadi baate. Kan faranjoota yoo gurraachadha. Kan faranjii yoo gurraachadha kan Oromoo kan Habashaa kan Afrikaa mitiiti ani uummata jazbaa kana maaluma godhanii sila. Daabboon nama kamiyyuu gurraachuma dhala kunu. Biltii masa walitti himnaati gurraacha qaqaa'eelee kan hojii bite dhiisii badii addunyaa kanarraa hoo jaallatte immoo jaalladhu wajjin jiraadhu yoo jaallatan furrii wajjin yoo jibban immoo maalii wajjin jedhan sitti gurraachafte hamileen isin cabina warroota akkasii dogoggoran waan akkasii gootanii kaatanii dhiirri gantuudha yoomiyyuu taanaan dhugaa dubbachuudhaaf dhiirri gantuudha maalummaa ishee al tokko maalummaa ishee waan dagatto'e tokko natti fakkaata akka tasaa waan akkasii isin harkaa ba'ee namoonni waan akkasiitiin miidhama keessa galaa jirtan dhugaa anni micaan kun tarii waa of goote laata yaada garuu lubbuu namaaf illee yaada warri waan akkasii raawwatan kun immoo qaamadha bakka fuula keessanii wajjin wanti adda isa taasisu hin jiru bakka sababa bakka dhoksaatti kabajaadhaan taa'eef malee bakka kabajaadhaan sababa bakka gaarii taa'eef malee dhugaa fuuluma keenya wajjin waanuma tokkodha bakka sanumadha waan tokko garaagarummaa hin qabu. Sun sababa bakka iddoo kabajaa sababa taa'eefidha. Kanaaf iyyuu hagas baay'ee wanti isin cinqee kun waan guddaa ta'ee bakka qilleensarra isin wantana isin sodaachisu isin jiru bakka ta'ee miti ta'ee darbe bakka bira darba bira kutaa hagas ijoollee keenyatti immoo hagas itti dhiyaatanii dhiira keessumaa dhiira jazbaa hoolaa eegduu reettii wajjinumaan dubbatiina bakka sadarkaa keessan of eeggadha bakka sadarkaa keessan eeggadha nama wajjin haasoftan illee nama wajjin waan akkasii dubbattan illee adda baafadhaa nama sana kanaaf mucattiin haamileen sin cabiin abshir wanti kun jiru si wajjin jirra nuti jabaadha warroonni waan akkasiitiin miidhama keessa galtanii jirtan hamileen isin cabsuudhaaf isinirraa suuraa keessarraas 24 uummanni haasa'u hamileen isin cabiin tole saniin sanumadha bakka waan tokko waan dhaqni keenya guutummaan kun biyyoorraa dhufe biyyootti deebi'a agasiif iyyuu hagas baay'ee of hin cinqina erga isin harkaa ba'e wanti godhamu sababa hin jirreef na hamileen isin cabiin isiniin jedha obboleettii koo jawaadhishi ati gootittii keenyadha ansi wajjin hin jira tole afrikaan fuulli afrikaa fi fuulli uummata afrikaa fi qaamni uummata afrikaa hunduu gurraacha qaqaa'eelee bakka sanumadha eelee gubataa beektu miti eelee gubataa sanumadha bakka wanti godhamu hin jiru nuu kenname olii nuu kenname galanni waaqayyoof haa ta'u. Hai Oromoon kaa bakka waan takka qabe kaa kan lakkisuun hin jiru akkuma gingilchaa farsaa oola malee waan tokko irraa bu'uun hin jiru jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya ala bakka jirteetti nageenya waaqessi baatu akkam jirtu ani nagaa kootii galata waaqessi jecha akkasuma warroonni chaanaala kee afaaraa taata subscribe gochuudhaan hin jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a maal qabattee dhufte siifan jechuun keessan oolu akkuma dura dhageessan irratti jalqaba dura dhageessan irratti obboleettiin keenya tokko gorsa bareedduu takka ijoollee hundumaa dhiiratiifis kan shamarraatis kenneerti anis immoo irratti dabalee gorsa bareedduu takka kenna. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti Oromoon kuni dhugaa dubbachuu fi akkuma gingilchaa agartanii gingilchuma jechuudha. Waan qabne tokko gadallakkan akkamatti miidiyaarra ari'aa walla gingilchaa wallallee jechuudha. Ilmi namaa kamiyyuu hin dogongora. Obboleettiin keenya dogongorteerti. Dogongora shiisaniif immoo bakka dhiifamas gaafatteerti. Isheenis immoo karaa amantaa ishee deebitee jirti. Bakka dhiisteerti waan namaatis jechuudha. Waan sanis irra dabarteerti jechuudha. Garuu immoo namuma keessattuu shamara dadhabne sa'aatii kanatti kana fakkaattusuma akka keenyaa kana dadhabne maaliif kan akka keenya waan jedhu shamara jechuudha kaawwalumaa galatti nuti shamarran jedhamne yaamamna waan ta'eef maaliif amma mucayyoo sun erga dogongorteen boodatti wanti ishee irratti duulaniif hin jiru kanas namni tokko hundi gongoraa kanas erga dogongoreen booda dogongora isaa ofirraayyuu hin barata waan ta'eef wanti ishee irratti duulan tokko hin jiru borus wanti tokko namarraa gahuu danda'a waan ta'eef
innaa kanaafiyyuu namni keenya maaliif walirratti duultu keessattuu ani shamaran arga waan baay'ee ima afarsaa jira ammallee jechuudha arrabsanii gaggaragalchanii suuraa ishee akkas godhanii maal godhanii dhugaa dubbachuu jechuudha bakka balleessite wanti jedhamu hundaruu bakka goote dammoo moo gurraachidha maalidha diimtuudha adeemtu taate gurraachi taate achuma keessaa gadi buute achumaan dhalatte ani warra dhiirati illee tokko na jibbisiisa dhiirris shamarris tokkuma garaagarummaan qabda hin sun hundi keessan jechuudha. Maal gooti kaa xayyiba ishii maal gooti kaa isin kan jechuun yeroo tokko yoo waa'ee kana haasofte jettu akka namaa dura haasofne dhiisne akkatti dhiisne wallaalee dhugaa dubbachuu jechuudha. Bakka baaste kaa namni dogongoraa sun dhugumaa dogongortee baaste garuu immoo erga dogongortee baaste kanuma irratti duuluun qaban kanuma haasa'uun qaban. Amma kun torban darbe micoyyoo tan erga baay'ee viidiyoon ishee gadi ba'e garuu kun haga ammaaf tokko yoo akkana bante isumarratti duuletu hundumti bakka suuraa isheetii waliin deema jechuudha. Kun ta'uun qabu Oromoo ko maaliif inni namaa hin dogongorteerti bakka dogongortee kanatti immoo yoo danda'ametti siqanii gorsuudha yookiin immoo kun isheen irraa deebitee jirti miciyyoon amma irraa deebiteerti isheen kun irruma jirti laayivii siseenti gorsa garagaraa ijoolleen kennaafii jiranis nama jaalatte tokko jechuudha nama jaalatte viidiyoo dhiisiti yoo yaada jenna malee yaada micootaa irratti murteessuu deemna malee nama jaalatte lubbuu keetu kennuuf hin dandeessa jechuudha isheen jaalatnaan waan kana gochuudha itti malee odoo jibbasaa qabaatte akkas gochuudha garuu immoo kan baasee harsamni kan viidiyoo ishee baasee miidiyaa irratti laxxafe isa gowwaa isa jaalalan beenne san jechuudha kan isheen jaalatte san isa jaalalan beenne malee isheen nama micoosuun jaalalan beetti malee bakka lubbuu ofiitillee osoo kennitee fi homaa itti fakkaatu jechuudha amma baaste jechuudha kan baaste yaa'u waan jaalatteef malee odoon jaalanne ta'ee baasuus hin dandeessu erga goote immoo warruma dhiiraa san abbaa itti ergite sun baasuun qabu abada sila maaliif isheen jaalannaanuu ergiteef osoo jaalachuu baattee nama hin jaalanne tokko hin erganii jechuudha waan jaalala inni dhan qabduuf ergiteefi jechuudha kanaaf ergite kalaas ta'e maalumaaf akkanatti irratti duultu maal ani nama akkatti irratti duulu kana na jibbisiisa maal dhugaa rabbi irratti hin duulina ani bakka baay'een shamaruma ta'uu koof jibbe bakka keessattuu shamara irratti duula shamara arrabse ta'ee akka barbaadde jiraatte situ dhiqaa fi situ miicaa fi maal rakkatteeti kan kee bikichaa qulqulleeffadhu yoo wannaa jette kan namaa dhiisite jechuudha kan keetuu of jalatti hin beektu kan namaa san haasofta osoo kan kee akkas ta'ee gadi ba'e akkam taata namni tokko waan tokko bakka erga ta'een booda taate jechuudha khalaas wanti darbe tokko irraa wal gorsuu erga darbeen booda immoo micayyoo kana gorsuu qabanii itti siqanii gorsanii jajjabeessuudha malee amileeshii tuquu khalaas ka darbee jira dubbannee jirra hundi keenyayyuu wanta isheen balleessite akkam balleessine akka dhiyeetti ergine jenne dubbannee jira gorsineera garuu immoo warroota akkasitti halkanii fi guyyaadhaan suuraa ishee walii gadhuuf kanatu na jibbisiise jechuudha. Keessa dhiirraa ofuullee dabar shamaratu na jibbisiise. Shamarri immoo kama akka oolfiiti bar. Maaliin taatu inni qattu maali situ dhiqaa fi siturraa hadamoo maalidhan. Ara safuu eeggadhaa hundi keessaniyyuu jechuudha keessaa shamarran safuu eeggadhaa kan kiyya akkam fakkaataa jedhaati ilaala of garagalaatiif ilaala deemati. Bakka micoo kanarratti duuluu dhiisate jechuudha. Bakka ilmi namaa hin dogongora kan dogongorre hin jiru addunyaa kanarra jechuudha. Na dogongora san immoo abbaan yoo ofii isaa beekiyyuu irraa deebi'a waan ta'eef. Na kanaafiyyuu obboloota koo irratti hin duulinaa isin jedha hamillee namaa cabsuudhaaf hin deebinaa ilmi namaa of ajjeesayyuu beektanii wanti nama duule way dhugaa micayyoon sunillee jabduudha abboo ijoolleen iluutuun jabduudha dhugaa ijoollee iluu kuni omaarlee itti fakkaatu jajjabuudha bakka waan tokko yoo godhanillee hin qaana miidiyaarra siqan boo irratti deebi'aniituma haasa'u malee dhugaa rabbii immoo osoo ta'e hin danda'an miidiyaarratti kanan ba'u dhiisiti nama takka jalaa bilbilan kaasu dhugaa waan tokko yoo osoo akkas ta'e jechuudha osoo akka kiyyaatti ilaala innaa garuu micoo sun jabduudha ijoolleen iluu kun jabduudha micoon akkas gisee tokko iluudha akkasumatti nama na baatetuma kun wagaa maallee hin jirti micoo sun jechuudha. Maaliif dogongorte ka wanti dogongorame kan dogongorame khalas wanti isheen dhokattu illee jiru
ana akkasisiniin jedha obboloota koo yoon balleesse dhiifama siniin jecha warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa siniin jedha yoo yaada qeeqa yoo qabaatan immoo komentiin banaadhaa siniin jedha kanuma gorsadhaa fi obboleetti keenya akka irratti hin duulle kan jedhee fidee isa kana malee waan biraa miti yaa ilmi namaa hin dogongora waan ta'eef nuti nama fooniti waan ta'eef hin dogongorru jennu keessattuu dubartiin akkuma harmi ishee irraa qalbiin ishee irraati waan ta'eef kanaaf namatti murteessin maal jedha waaqayyoon itti murteessi namatti faradesitti farada guyyaa tokko sillee sitti faraduuf ta'a waan ta'eef namatti faradina akkasisiniin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaa ta'a fayyaa ta'a